Ayyee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa amma immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokko isiniif affeerree jirra. Aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamii keessatti argamna. Magaalaan Gidaamii yeroo ammaa aanaa gandoota hunda dabalatee to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jira. Kana ilaalchisee akkaataa lolli itti turee fi haala hawaasni fakkaatu waa tokko irraa iyyafachuuf isaaniin affeerree jirra. Ayyee maqaan keessan nu ibsuudhaan gaaffilee keenyatti fuudhaa jaaleenyuu isiniin jiran. Ayyee jaaldaandii sabaa yeroo ammaa magaalaa Gidaamii keessa jirtu. Magaalaan Gidaamii akka waliigalaatti aanicha dabalatee yeroo garaa garaatti sochiin diinaa harcaatota waraanaa PP hedduun taasifamaa ture. Akkamiin naannoo kana dhuunfattan? Dhuunfannaa keessan kanaan immoo haala hawaasa keessa jiru maal fakkaata? Inni kun waa'ee kana dhuunfatu gaafa ibsu wanta salphaadhaan kan dhuunfanne hojiin bal'aan kan hojjetame uummata Oromoo parasantii 99.9 ol kan ta'u wal quba qabnaa, waliin hojjannaa, odeessa qabnaa. Gara ji'a 3 turreedha jechuudha. Gara Qambarrii kan jedhamu, gara Qeellamiin, gara Burii kana keessatti turree haala diinaa ilaallee lola sa'aatii 3 ittiin fudhanne jechuudha. Gidaamii dhuunfatuudha. Ayyee miira hawaasni guyyaa sanatti isin simate maal fakkaatan? Wiirtuun kun wiirtuu diinni keessa socho'aa turedha. Uummata Oromoof waraana bilisummaa Oromoo addaan kutuuf lola garaa garaa ture. Yeroo magaalaa seentan akkamiin isin simate? Miirri gammachuun hawaasaa maal fakkaata? Maal daawwattan? Inni kun waan baay'ee nama dhibudha. Waan baay'ee nama dhibudha. Uummanni Oromoodha. Kaleessas deengaddas quba qabna keessa jirra wanta ta'eef gammachuu baay'ee nutti qabaa. Waan qabnu kennee boo'ee nu simata. Garuu wanti rakkoo ta'e magaalaa keessatti warri magaalaa namoonni tokko kan arginu jiru haala miira isaanii gaafa galtu sitti dhagahama jechuudha. Akkaataa fakkeenyaaf gaafa Qeellamiin buqqaafnu gaafa Gidaamii buqqaafnu akkaataa dhukaasatti dhukaasnu wallaalee jechuudha. Uummanni iyyaa inni kun inni bilchaa inni kun inni sirbaa baay'ee hamilee namatti godha. Ani wanti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wanti hamilee namatti godhe eegan gabbeen argame qabsoo bilisummaa Oromoo eegan gabbee uummanni Oromoo akkam akka roorrifame akkam akka dhaaba kana jaallatu akkam wareegama kaffalu akka barbaadu hawwii akkam itti qabu hamilee waan namatti godhaati. Lola sa'aatii 3 geenyeen aanaa Gidaamii dhuunfanne kun lafti garangallee wanti nama gaddisiisu kaleessa shoorar keessaa akkas nama godhuu, nama ajjeesuu, nama qaluu hin ajjeefne kun as nu bira jiru. Warri dheengadda kaleessa isaan nu dhufaasaa turan uummata Oromoo ajjeesaa turanii nuti dhiifama godhuudhaan kun nu keessatti argamu wanta ta'eef. Egaa onkoloolessaa 31 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Gidaamii seenee as aanaa kana keessatti rakkooleen garaa garaa kan hin jirree fi uummanni nagaan bahee kan galu wanni mootummaan ololaa ture yoo waraanni bilisummaa Oromoo seene ni baddu ni duutu biyyaa buqqaatu qabeenya keessan akka malee mancaa namummaatti hin galtanii Oromoodhaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti diinessuudhaaf olola siyaasaa fayyadamaa ture guutummaa guutuutti soba ta'uusaa uummannis nutis kan ijaan argine ragaa baanuudha. Kanaaf aanaan Gidaamii gaafa kaatu qabsoon bilisummaa Oromoo duukaanii kaati. Uummanni aanaa Gidaamii yeroo ammaatti guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo diina gugsee aree mooraadhaa baasee kaasee miira gammachuu keessa akka jiruu fi bilisummaan amma akka aanaa Gidaamiitti argame akka guutuu biyyaatti akka guutuu Oromiyaatti Oromiyaan walaboomtee mootummaa mataa ishee ijaarrattee akka gad dhaabbattu fedhii guddaa akka qaban akka ta'e jiraattonni aanichaa ni dubbatu. Egaan kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa kana isin daawwachiisne iddoolee garaa garaas namootas dubbisuudhaan waan aanaan Gidaamii fakkaatu isiniif dhiyeessuu itti fufnaa. Qophiin kana qopheessee kan isiniif dhiyeessaa jiru ogeessota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin ani Daandii Elamooti.